Misir nagadaa kan ta'e alaabaan abbaa gadaa haala yeroo ammaa mul'atu kanaan faaya irreechaa kan taane dhorkamaa ture. Irreecha dhokanneeti horaar sadeetti irreeffanna deemne. Alaabaa mallattoo sirna gadaa kana wayyaa jalaan hidhanneetiin dhoksinu hin mul'isnu dhoksineet achitti gadi fuuta. Aanatti hoo deebi'amte hin adabamtaa turte. Akkanatti dhokannee horaar sadeetti hidhannee irreeffataa turre. Amma alaabaan abbaa gadaa miidhagina irreechaa ta'eera. Akkuma coqorsa jiidhaa alaabaan abbaa gadaas faaya irreechati. Halluuwwan sadeen alaabichaa jechuunis gurraachi, diimaa fi adiin falaasama, xiinsammuu, ilaalcha fi dhugeeffannaa uummata Oromoo ganamaa wajjin hidhata qabu. Alaabaan kun hiika guddaa fi ulfoo Oromoo hundaatii jedhu pirezidaantiin Waldaa Maccaa fi Tuulamaa duraanii falaasama Oromoo qorachuun kitaabota barreessan Dirribii Damissee. Oromoon maal jedha? Gurraachi olaanaadha jedha. Kanaaf karaa olii oolche. Maali? Oromoon callee siin fudhatu bara. Qaba siin jedha. Maa jettee siin jedha. Maa jette naan jette gurraachi olaanaadha. Maali? Garaa waaqaa kun samiin kun oloo fagaate gurraachaa jedha. Tokko jedha. Hurriin bokkaa qabu kan bishaan baatee dhufu gurraachaa jedha. Inni qabu. Dabbasaan mataa namaa kan keellee kan koollee ammaan koo addaachuu calqabe malee gurraachaa jedha. Ammallee olaanaan argite qaroon ija namaa gurraachaa jedha. Kanaaf gurraacha waaqatti olaanaa godhee kanaaf hankara olii kaayee jedha. Ittaanee diimaadha. Diimaan gaanii gormanii guutanii gameessa ta'anii mul'achuudha. Bara abbaa gadaa taatu bara gadaa fudhattu 40 keetti as keessaa baatee as geessaa gaanii guutanii argamuudha. Namnillee dhiirrillee dubartiinillee yeroo hantuu guntuta baasu dhiirrillee yeroo gateetti baasu kormillee yeroo gooba baasu yeroo cirqanu hin diimata. Diimeffate jedhama. Ga'e qormaataaf ga'e bishaate jechaadha. Kanaaf diimaan kilaayimaaks enda maachuriitii isa jedhu sana bakka bu'aa jedha. Akka ilaalcha fi falaasama Oromootti halluun adiin alaabichaa ammoo raawwii yookiin xumura bakka bu'a jedhu. Adiin raawwiidha jedha. Qaabee jettaan ammas maa jettee jettaan. Hurrii irraan ka'a. Hurriin gurraacha dhufe yeroo roobee fixatu hin addaata. Hurrii addaatu keessa bokkaan hin roobu. Na hordofaatii qormaata godha tokko. Dabbasaan mataa namaa gurraachaan siin jedhe sila. Gaafa dulloomnu gurraachuma kana fuuleet adiitti jijjiira. Raawwiidha jechaadha. Lafeen hundi keessaa dhumee waan xuuxamu dhumee biyyee keessa ture inni achi dhoqqee gurraacha keessaa lafee adiitu ba'a. Gaafa fixate adiidha jedha. Qoraan gubatee daaraansaa adiidha. Inni adiin sun hin gubatu. Kanaaf adiin raawwinaa jedha. Oromoon akka kanatti uumaa akka kanatti kaayee jechaadha. Dhaloonnis ergaawwanii fi hiika alaabaan abbaa gadaa qabu hubachuun ilaalcha fi falaasama abbootii isaaf iddoo malu kennuu akka qabu dhaamaniiru. Falaasama aadaa Oromoo isa guddaadha kun. Uumama akka inni itti hiike ilaali. Gurraachi ganaa waan gara fuulduraatti baramu hundi as keessaa ba'a. Waan ati hin beekne dukkanaa miti. Achi keessaa gurraacha sana keessaa ganaa ba'a ammayyuu. Waan namni hin beekne, waan addunyaan hin beekne hunduu as keessaa ba'a. Yeroo as keessa ga'u jabaataa bishaataa deemeera. Yeroo kanatti ga'u immoo hin dullooma hin raawwata. Hunduu hin uumamaa hin dagaagaa hin guddataa boodee raawwata. Ergaa guddaa qaba. Kan addunyaan oolee bulee hin hubata. Irreechi malkaa fakkoommii dukkanaa ifatti ce'uu ta'e dukkana gannaa keessa nagaan darbuun birraatti ce'uu agarsiisa. Biiftuun birraa baatee kan faca'ee biqilee keelloon yoo daraaru Oromoon coqorsa jiidhaa qabatee alaabaa abbaa gadaa mirmirsaa irreeffannaaf malkaatti wal gaha. Yeroo kanatti malkaa fi magaalonni isaas alaabaa abbaa gadaatiin faayamu. Faayi kunis faaya ulfooti. Bilisummaa saba isaaniif warra arjoome lubbuu Abaa'uun gaachana keenya warra harkaa isaaniitiin ni halaalatti jibbu Abaa'uun gaachana keenya